fi magaalaa Ho'igaa jiwa misoomaa godina keenyaa leenjiidhaan walitti hidhanii daawwachuudhaaf ni jiru. Leenjii kanarraa akkuma argitan keessattuyyuu inisheetiivii mootummaan keenya bulche keessaa tokko inisheetiivii garbuu biiraati. Garbuu biiraa oomisha alaa gadi hambisuudhaan oomisha biyyaa qabuuf akkuma daawwannaa irratti argitan baay'ee sana orang galan dabarsu barbaadu leenji'aan kun leenjii hojii walitti dhufee ilaanidha. Baay'ee leenjii keenya wajjin kan deemnudha fi kaayoo leenjii keenya qaban wajjin kan adeemuu fi galma mootummaan keenya qabatee deemaa jiru wajjin kan walsimudha. Fakkeenyaaf mootummaan keenya garbuu biiraa irratti naannoo magaalaa 90 oomishuuf eegale. Amma kan jiru namni gara 80 ga'ee jira jechuudha. Kanaaf oomisha oomishtummaa dabaluu irratti galma mootummaan qaban hojii kan deemu ta'uunsaa, kilaastaaraan ijaaramuunsaa, makaanizeshinii fayyadamuunsaa, dhiyeessii garaagaraa fayyadamuunsaa kanaan baay'ee fakkeenya. Kanaaf galma leenjii paartiin keenya kennu Shaashamannee irra kennaa yoo hojii baay'ee nagaa ta'ee